Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Silkiin keessan chaarjara isin jalaa fixa. Chaarjiin isaa darreedhuma biizii taati. Appilikeeshinoota kaan banamtee kan fayyadamti. Akkamitti kanarraa dandamachuu akka dandeessan maloota akka gabaabaa fi salphaa akka ta'e isin agarsiisa. Na hordofaa isiniin jaa let's go. Jalqaba akkuma beekamu seetingii karaa lamaan seenuu dandeenya. Seetingii keenya asiin seenna iddoo kanaan seetingii seenuu dandeenya. Gama gubbaarra kan jiru kanaan gama gubbaarra karaa harka mirgaatiin kan jiru kanaan seenuu dandeenya. Achiin maleedhaas deebisnee asimaan appii keessaan deebinee seetingii kan jiru kanaan seetingii karaa kanaan seenuu dandeenya. Seetingii kan osoo jiru karaa seetingii kan inni seenna. Irratti winaa seetingii kana eega seennee booda garam deemna gara appis kayyuu deemna. As keessa silkileen androidiin hedduun appis ni qabdi. Kana immoo app and notification jettee qabdi. App jechuun isa kana. Isa gama jalaa tarree dhumaarratti argamu kana appis kayyuu kana akka tolofnee appii kana ni baafanna ni banna isa. Eega isa haala kanaan banneen booda maaltu jira? Qabxiilee sadeen gama gubbaa kanatti karaa harka mirgaatiin kan jiru kana ni ilaalla. Nu ilaalbi kan jedhaman more option kayyuu kana. More option kana agartee more option kana irratti kana more option kayyuu kana irratti winaa. Sambooduma bona reset app preference kayyuu kana ni banna. Preference. Appiilee as keessa jiran kana hojiilee sana jiran kana dalagaa haa dhaabanii hanga nuti barbaannu malee jechuutti beete. Samboota nuti appii kana akka itti raggoona haala kana eega raggoone booda reset jennaan. Amma isa kana ogaanii reset